السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه يا. الشيخ قاسين قبل. أيه. أنا أبا من قبل. أيه. أبا منك يكون بيجرا. أيه. يعني نتيني كم والقول أن ملي والبرنجين. نكمل والقول التملي والبرنجين. أيه. إيه. ها. يا أبا من كي أبني كبجاورة كي إحنا هنك أبو إستواني وان كبجاورة الآن قبل. ما جته؟ ما جي جرت. أنا ولين كسوداء متى درون. شبكان كي يقول لا فاقرته. شبكان كي لا فا. أبا منا خيا خنا نخا والقول أني خبجا ورا خيان أبو يجي جرتا. إيه كتير ناني. أنا كبجاورة كي إحنا كاني دراني مو يكون يوبليس سافي كان درا نجلا دوي شينات يعني يسوجارة. وان شبكان كي يجينك. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم شيخ؟ نجا كم بيا كانوا يقولوا شبكان بريدان كان أيه. غافي كم شيخ؟ قافدو. غافي انتي يا جتون كوانتين براتني أنا أتس نما تبراتي تيس بروم ستا وانتين سالفنو لينجر ويتاني. وانت سالفة ننجرو أنت؟ ما القافة جودين تأيه. يتيو يجنا جاتي تنيني كلاسي أركتي نيني جا هدو ولين ترى كلاسي ولفونا ولي قلت ماني اسمه كده يامي ولد tidak dabalamne jirra. Mchatti wayii jana janeetin ji'a tokko hojii turree eegasiitti dabalamete. لا ولد tidak dabalamne Osman kan ati akkas ولد tidak dabalamne kan mani em babbalaganne jira. Meera deebi maal taaneet? wal jalanne tayin Osman nikaina tinne wal birarme. Wal bira dhuftan hayyee wal bira dhuftan hayyee. Wal bira dhufnee ka jenne gidee kana kalaati akkuma nama jaartii agartee nama kaadimallee wal bira qabutti basi birri illee yoo sani walumatti kennine. Hayyee. Achirra kan kaate kalaati osuma waadaa wal bira qabnu heerumnaani heddumaani ka biraa gara dhufee moojii heerumte hedduma kana isin. Oo idduma tana oduma isin wal jaalachuu jirtanii birrii walii kakkannitaniiti isin ka biraa heerumte. Aboo culullee fuudhe hayyee. Achumaan kalaasi birri haga sitti kenneetiniini wajjumaan laaleetiniini naa kenni birri yaanaan jette. Birrii duraan si kennite sana as kennii isin jette. Haaya boo. Ani kalaasi yeroo saniif hin kennullee hin jenne ni kalaasii kenna eegaatu heerumte ani garuu si jaaladha maaliif heerumte jedhee ani akka ta'ellee ta'e heerume birrii naa kenna jette eegasi agasi nallee hin gaafanne anillee hin gaafanne birrii nara jettu sun haraama deebisuufii qaba moo akkam gochuu qaba. Birrii xiyya naa deebisi isin jettee isin. Sii kenna jedhee achumaan kalaasii jimu kana illee badde nan gaafanne jirra sii kenna jedhee nan garuu geessan. Lakki birrii isii eega gartee birrii isii birrii kiyyeette birrii isii kanniif haraama layka haraama isirratti yoo isiin sii dhiifte uumaan qabu yoo immoo faaxeen naa kan isin jette numa deebisuuf ammoo akkamitti si harkaa fuudhe immoo kun akkamitti si harkaa fuudhe kun ati maal godhu jirtu? Bineensa weetu jala galee tasa itti muddii kan godhe. Ati biizii taatee wallee akkasitti kabraa dhufee fuudheensa. Egaa. Osuma na soora deddeebisu tokko itti muddii kana keessa oolchate kunuma haadha qabsii badhae. Ati immoo maallaqa sii deebisi kalaas birrii sii deebisi faatee biraa laalladhu inshaallah. Akkasi ayyee kalaas galatooma maa gaafiin kiyallee kanuma inshaallah rabbi jadaa keessatti ni harafatu. Amiin amiin ayyee ayyee galatooma inshaallah jazakallah.